Akamoota kabajamoo jaalatamuu daawwataa afur digital miidiyaa guyyaa irraa turis kabajanii jirra oduu irraa ana sirtiimuun an obsaa duudhaanii oduu keenya jalqabaan. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaadhaa ombulaansii isaa Wallaggaa lixaatti hidhattoota jalaa gubachuu isaa dhaga'ameeti jira. Ombulaansiin qabeenya waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa waajjira damee godina Wallaggaa lixaa aanaa haroo ta'ee fi waldichi tajaajila namummaa kennuudhaaf itti fayyadamuuf lakkoofsi gabatee isaa itoo duwwaa 5 duwwaa takka 939 kan ta'e guyyaa irraantana onkololeessa 27 bara 2023 ganama barii sa'aatii 12 irratti bakka dallee buufata fayyaa aanaa haroo keessa dhaabbataa jirutti hidhattootaan gubachuu waldichis beeksiseeti jira. Waldichi gochoonni akkanaa walii galteewwan idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessiteen kan cabsuu fi seera biyyattii kan namummaa gaafachiisu ta'uu ibsuudhaan keessattuu yeroo dhiyootii as haleellaawwan konkolaataa ombulaansii irratti raawwataman tajaajila namummaa irratti danqaa uumaa jirus jeeti jira. Haleellaan ombulaansii irratti raawwatamee akka haleellaa haadholee dahaa irratti raawwatamutti ta'us qaamni hundinuu beekuu qaba jechuudhaanis dhaabbatichis ibseeti jira. Qabeenya dhuunfaa fi akkasumas qabeenya mootummaa dabalatee akkasumatti illee qabeenya dhaabbattoota garaagaraa kanneen akka NGO garaagaraattis yeroodhaan gara yerootti yeroon qaama hidhattootaatiin midhaan irratti dhaqqabamuus dubbatamuun isaatis amman duras isiniif gabaasuun keenyas ni yaadatama. Tolee gaa daawwattoota keenya oduu keenya itti aanutti yeroon isin dabarsu waraanni Eertiraa naannoo Itoophiyaa garaagaraa keessa jiraataa jiru akka gadhiisuuf gamtaan Awuroopaatti gaafatee jiraachuun isaatis baramee jira. Gamtaan Awurooppaa akkaataa murtee koomishinii daangaa Itoophiyaa Eertiraa waraanni Eertiraa naannolee Itoophiyaa gadhiisee akka bahus gaafate. Kana malees mootummaan Eertiraa sirna tajaajila waraanaa biyyaalessaa daa'immaniif kennu akka dhaabus gaafateeti jira. Gamtichis ibsaa baaseen yakka waraana Eertiraa lammiilee nagaa irratti raawwatee jaame irrattis qorannoo walabaa akka gaggeeffamus hubachiisee jira. Qorannoo walabaa gaggeeffamu miidhamtoota Tigraay keessaa fi alaa jiran waraana Tigraay irratti gaggeeffameen miidhaa haqaa akka argatan dandeessan jaame irrattis kan gaafatamu yeroo ta'u waraana mootummaa Itoophiyaatii fi kaaba biyyattiitti uummata TPLF jidduutti gaggeeffameen yeroo dheeraadhaaf lammiilee nagaa qeerraa buqqoo akkasumatti illee ajjeefamuu fi waraana kanaan hanga ammanaatti akka qoratamu gamtaan Afrikaattis kana wal qabatee ibsa baaseeti jira. Itoophiyaan gurgurtaa kaarboonii irraa miliyoona 100 akka argachuuf karoorfatte ta'uunis beekameeti jira. Itoophiyaan hanga bara 2030tti gurgurtaa kaarboonii irraa miliyoona 100 argachuudhaaf karoorfachuu ministeerri misoomaa bosonaatis beeksise. Galiin kun kan argamu kafaltiin dhaabbileen addunyaa qisaasawaa kaarboonii hir'isuudhaaf qophaa'aniif galii gurgurtaa kaarboonii irraa argamu ta'uu ministeera bosonaatti hoogganaa sagantaa Red Price Hubert Mogas wabeeffachuudhaan dhaabbanni Price Itoophiyaattis gabaase. Gargaarsi baankii addunyaatii fi biyyoota akka Norway irraa argaman Itoophiyaa waggoota kurnan dabran keessa misooma bosonaa irraa miliyoona 150 argachuus yuutubaanis himeeti jira. Biiroo misooma bosonaa Oromiyaa yuuroo miliyoona 40 eegumsa bosonaatiif oolu baankii addunyaa irraa argachuunis ni yaadatama. Gurgurtaan kaarboonii misooma bosonaa yeroo dheeraa kan gaafatu haa ta'u malee akkuma oomisha birootti gurgurtaadhaaf dhiyaachuun galii akka argamsiisu ta'us eerame. Galiin argamu guddisuudhaaf naannoo uummattoota kibbaa lixaatti hektaarii 100,000 ol ta'anii fi akkasumas hektaara miliyoona 1 ta'an misoomaa jiraachuun isaatis ibsame. Giddugala kaarboonii biyyaalessaa hundeessuudhaan ogeeyyiin biyya keessaa fi alaa hirmaachisuun osoo hojjetanii galii doolaara biliyoonootaan ta'an tilmaamuu akka argattus ibsichi kunis eereeti jira. Itoophiyaan waggoota kurnan dabranitti biqiltuu dhaabuudhaan akkuma qilleensi jijjiiramuuf akkuma addunyaattuu galii biyya isii akka fooyyessuuf jiraattus dhaabbanni garaagaraattis beeksisaati ture. Tolee gaa daawwattoota keenya oduu keenya gara xumuraatti yeroon isin tarkaanfachiisu Israa'el haleellaa qilleensa irraa kaleessa galgala raawwatteen Gaazaa irratti ajajaa humna qilleensaa Hamaas ajjeesuus beeksifteeti jirti. Waraansi kun kaleessa kan adda ta'e immoo humna waraana guddaadhaan kaleessa raawwachuun isitti sifameeti jira. Samir Jootee bal'inootu kan akka itti aanutti nuuf dhiyeessa. Israa'el haleellaa qilleensaa kaleessa galgala Gaazaatti raawwatteen ajajaa humna qilleensaa Hamaas ajjeesuu beeksifte. Israa'el kaleessa irraa eegalee Gaazaa irratti neetworkiin guutumaan guututti cufte. Gaazatti neetworkiin addaan citu hordofee miidiyaaleen idil addunyaa fi dhaabbileen gargaarsaa hedduun hojjettoota isaanii Gaazaa keessatti argaman waliin wal qunnamuu akka hin dandeenye ibsaniiti jiru. Waraanni Israa'el xayyaaronni isaa 100 ol ta'an haleellaa qilleensaa kaleessa galgala Gaazaatti raawwatteen
raawwatteen irratti hirmaachuu isaanii ibsameeti jira. Waraanni Israa'el xiyyaaronni isaa dhibbaa ol ta'an haleellaa qilleensaa kaleessa galgala Gaazaa irratti raawwate irratti hirmaachuu isaa beeksiseeti jira. Waraanni Israa'el Gaazaa keessatti bakka lafa jalaa 150 rukutuu fi halkan galgala ajajaa Hamaas Isaam Abu Rakbaa jedhamu ajjeesuu beeksifte. Isaam Abu Rakbaan ajajaa humna qilleensaa Hamaas yoo ta'u, haleellaa kanaan dura Hamaas Israa'el irratti raawwatteen nama adda durummaadhaan hoogganaa ture ta'uunis ibsameeti jira. Waraanni Israa'el duula haleellaa Gaazaa keessatti taasisu akka beeksisu ibsuun hordofee badiisaa Gaazaatti qaqqabaa jiru hammaateeti jira. Hamaas loltoonni isaa bakka adda addaatti loltoonni Israa'el dura dhaabbachuudhaan lolaa akka jiran ibseeti jira. Israa'el sakatteensaa haleellaa West Bank keessatti itti fufteen kaampiin baqattootaa Aljaazoon bakka Raamallaa argamu barbadeessiteeti jirti. Israa'el sakatteensaa halkan West Bank keessatti itti fufteen kaampii baqattootaa Aljaazoon kaaba Raamallaatti argamu barbadeessiteeti jirti. Tolega kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota Afran Kaloo digital media oduu keessaaf alaa qabanne guyyaa irratti isiniif dhiyaanne kana fakkaata hanga oduu biraatti wal garuu kan nagaa walitti dhaammanuu turte kan isin faana godhe ana obsaaru du'anii hangummaa kaabiraatiin Salah Abdulakam. Afran Kaloo digital media areera uummataati daawwachuu keessaniif galata qabdan halkan gaarii qabaadhaa.